Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis affeerra. Qabeenyi waliigalaa baankii daldala Itiyoophiyaa qarshii tiriliyoona 1.9 qaqqabuun himame. Qabeenyi waliigalaa baankii daldala Itiyoophiyaa birrii tiriliyoona 1.9 qaqqabu pirezidaantiin baankichaa Abbee Saanoo himan. Baankii kanaan dursa ijaarsa pirojektoota gurguddoof dhala xiqqaan birrii biiliyoonaan lakkaa'aman liqeessaa turuu ibsuun kanaanis baankichi rakkoo keessa turuu pirezidaantii Abbeen himaniiru. Amma garuu fooyya'insa taasifameen baankichi ce'umsaa fi milkaa'inoota gurguddoo irra jiraachuu himanii erga imaammanni fooyyessa diinagdee gooroo hojiirra oole as sochii waliigala baankichaa sadarkaa ol aanaatti ce'uu himan. Haaluma kanaan qabeenyi waliigalaa baankichaa birrii tiriliyoona 1.9 fi qusannaa waliigalaa birrii tiriliyoona 1.4 qaqqabuu himaniiru. Biirichi afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknooloojii taasisuuf moosaajii qopheessaa jiraachuu hime. Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknooloojii taasisuuf moosaajii afaan Oromoo gosa Amaariffaa fi Ingiliffaatti hiikuu misoomsaa jiraachuu Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa beeksise. Moosaajichi guddina afaanichaa mirkaneessuu cinatti walitti dhufeenya saboota sablammootaa fi uummattootaa cimsuu keessatti shoora ol aanaa kan qabu jedhan. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti Daayirektarri Qorannoo Misoomaa fi Og-barruu obbo Takluu Buusaa ibsaa kennaniin afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknooloojii taasisuuf moosaajiin qophaa'aa jira jedhan. Moosaajiin qophaa'aa jiru afaan Oromoo gara afaanota birootti hiikuudhaan walitti dhufeenya sabootaa cimsuufis gumaacha ol aanaa akka qabu himan. Akka ibsa isaaniitti afaan Oromoo dijitaalessuu keessatti hojii bal'aan hojjetame jiraachuu baatus hojiin muraasni googilii irraa hiikaan afaan Oromoo jiru walta'iinsa eeggatee waan hin turreef hiika irratti hanqina qaba jedhan. Biirichi aangoo labsiidhaan kennameef bu'uura godhatee hanqinoota kanneen maqsuuf misooma moosaajii yookaan hojii afaan Oromoo dijitaalessuu bal'inaan hojjechaa jiraachuu himan. Akkuma beekamu afaan tokko guddateera kan jedhamu yoo afaan hojii fi barnootaa ta'edha jedhanii afaan idil addunyaa taasisuufis moosaajiin afaan Oromoo gara Amaariffaa fi afaan Ingiliffaatti hiiku gumaacha ol aanaa qabaachuu himan. Qophiin moosaajichaa of eeggannoo waan barbaaduuf ogeeyyiin afaanichaa yuunivarsiitota irraa hirmaachaa jiru. Kanaafis yaada ka'umsaa yuunivarsiitii Arsii irraa dhihaachuudhaan kitaabaan qophaa'ee gara moosaajiitti jijjiiramaa jira jedhan. Moosaajiin qophaa'aa jiru jecha gara jechaatti hiikuu qofa osoo hin taane seer-luga afaaniis haala dubbii kan hammatedha jedhan. Dabalatuunis ogeessi afaanii naannawa Itiyoophiyaatti argaman irratti hojjechuudhaan muuxannoo guddaa qabu lammiin biyya Hindii yuunivarsiitii Waachaamotti hayyoota kanneen waliin ta'uun misoomni moosaajichaa geggeeffamaa jiraachuu eeran. Guddina afaanii wal qabatee garaagarummaa loqodaa furuuf walitti ta'insi isaa kan eegame akka ta'uuf qophaa'uuf Biiroon Aadaa fi Turizimii hordofuu fi gulaaluuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu himan. Hojiin gulaallii fi waraabbii haala sagalee xumuruudhaan yeroo dhihoo keessatti tajaajilaaf ifa ta'uu akka qabus obbo Takluun ibsaniiru. Moosaajiin qophaa'aa jiru gabbisuuf waltajjiin galtee walitti qabuu hayyootaa fi qooda fudhattoota hirmaachise geggeeffamuudhaan galtee argame moosaajichatti dabalamee qophaa'aa jira jedhan. Afaan ruqaalee aadaa keessaa tokko ta'uu himanii moosaajiin qophaa'aa jiru afaan Oromoo afaan saayinsii fi teeknooloojii taasisuu irra darbee afaan aadaa Oromoo guddisuu fi beeksisuu keessatti shoora ol aanaa kan qabu godha jedhan. Moosaajiin misoomaa jiru moosaajii afaan Oromoo gara afaan Amaariffaa fi Ingiliffaatti jijjiiruu ta'uu himuun maqaan yeroof kennamuufis dandeettii afaan Oromoo gara afaanota Itiyoophiyaa hundaatti hiikuu akka danda'u misoomaa jiraachuu ibsaniiru. Hidha guddicha haaromsa Itiyoophiyaatti qurxummiin bal'inaan oomishamaa jiraachuu ibsame. Hidha guddicha haaromsa Itiyoophiyaa fi kutaalee biyyattii gara garaatti qurxummiin bal'inaan oomishamaa jiraachuun ministeerri qonnaa ibse. Mootummaan dandeettii qurxummii qulqullinaa fi baay'inaan oomishuu guddisuuf imaammataa fi tarsiimoodhaan gargaaramuun hojiirra oolchaa jiraachuu ministeerri deetaan ministeera qonnaa Dr. Fiqiruu Raggaasaan ibsaniiru. Haaluma kanaan hidha guddicha haaromsa Itiyoophiyaa fi kutaalee biyyattii gara garaatti qurxummiin bal'inaan oomishamaa jiraachuu himaniiru. Ministeerri qonnaa bara baajataatti cuuciiwwan qurxummii miiliyoona 9 fi 200,000 kutaalee biyyattii gara garaaf raabsuuf hojjechaa jiraachuu eeran. Hanga ammaattis cuuciiwwan qurxummii miiliyoona 4 fi 500,000 raabsuun kunis cimee kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Tajaajilli geejjiba uummataa hanga galgala sa'aatii 4tti akka kennamu murtaa'uu waajjirri geejjiba magaalaa Finfinnee beeksise. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee tajaajila geejjibaa uummataa hanga galgala keessaa sa'aatii 4tti tajaajila geejjibaa akka kennan murteesseera. Akka murtee kanaatti dhaabbileen tajaajila geejjibaa uummataa kanneen akka awutoobisii, minibaasii fi miidibaasii jedhamuun beekaman daandii guyyaa idilee fi akkaataa gatii seera qabeessan guyyaa itti dalaganiin hanga galgala keessaa sa'aatii 4tti akka hojjetan akeekkachiiseera.
Fayyadamtoonni tajaajila geejjibaa hanga galgala keessaa sa'aatii 4tti tajaajila akka argataniif hojjettoonni to'annoo geejjibaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hordoffii fi to'annoo raawwii fi gahee isaanii akka bahatan waajjirichi waamicha dhiheesseera. Itoophiyaa fi Somaaliilaand walitti bu'iinsa Da'awaaleetti mudate dhaabuuf walii galan. Itoophiyaa fi Somaaliilaand walitti bu'iinsa naannoo Somaalee aanaa Harshiin ganda Da'awaaleetti mudateef lubbuun namoota hedduu galaafatame dhaabuuf walii galaniiru. Walitti bu'iinsa gosoota Isaaqii fi Ogaaden gidduutti mudateen muddee 25 bara 2024 mudateen lubbuun namoota 35 ol darbuu hedduun madaa'uu himameera. Namoonni Somaaliilaand irraa dhufan walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu maddeen garaagaraa himaa ture. Taatee kana hordofee walitti bu'iinsa daangaa lafaa uummattoota lamaan gidduutti mudatee karaa nagaa fi itti fufiinsa qabuun xumuruuf biyyoonni lamaan walii galuu ministeerri dhimma alaa Somaaliilaand beeksise. Waliigalteen kun kan dhagahame marii magaalaa guddoo naannoo Somaalee Jijjigaatti nageenya biyyaa kaleessa Somaaliilaand Abdillee Muhammad Arabii fi aangawoota waliigalaa waraanaa fi siivilii Itoophiyaa waliin taasifame hordofeeti. Maricha irratti rakkoo nageenyaa ture furuuf qaamoleen lamaanuu waliigaluun hokkorri naannichatti akka ittiin fufne dhaabsisuuf waliigaluu ibsi ministeera dhimma alaa Somaaliilaand ni agarsiisa. Aangawoonni Somaaliilaand kanneen akka ministeera pirezidaantummaa Kaader Hussein Abdii, ministeera ittisaa Muhammad Yusuf Alii, meejar jeneraal Nuh Ismaa'eel Taajaanii fi ajajaa waliigalaa humna waraanaa Somaaliilaand maricha irratti hirmaataniiru. Kana malees gama Itoophiyaa irraa aangawoonni ol'aanoon naannoo Somaalee maricha irratti argamaniiru. Manni marii nageenya UN murtee humna nagaa kabachiisaa haaraa Somaalee keessatti akka bobbaafamu hayyama raggaasise. Mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti walgahii muddee 27 bara 2024 geggeessan wixineen marii haala ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa Atamis kan Somaaliyaa keessatti bobba'ee ture akka buufatu irratti murteesseetiin jira. Humni nagaa kabachiisaa Atamis bakka bu'ee bobbaafamuu turtiin isaas ji'a 12 akka ta'u hayyame. Manni marii nageenya UN walgahii kaleessa muddee 27 geggeessan humna nagaa kabachiisaa Atamis kana bakka bu'aa mana marii nageenya gamtaa Afrikaatti dhiyeessee biyyattii keessaa akka bobbaafamu murteessuun ni yaadatama. Bobbiin humna nagaa kabachiisaa kun mootummaan Somaaliyaa loltoota Alshabaabii fi ISIS dhabamsiisuuf tattaaffii taasisaa jiru keessatti akka gargaaru murtee kana keessatti eerameera. Murteen kun sagalee deeggarsaa 14 fi sagalee hin kennamne tokko irra ga'eera. Biyyi sagalee hin kennine Ameerikaa ta'uu odeeffannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii argadheera jedhama. Ergamni haaraan kana keessatti biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa humna nagaa eegsisuu Somaaliyaa keessatti buufateef loltoota isaanii akka gumaachan hayyama kenneera. Israa'el hospitaala kaaba Gaazaa Kamaal Adwaan keessaa humnaan namoota baafte. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala kaaba Gaazaa hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e keessa waraana Israa'el humnaan akka baafame himan. Kunis kan ta'e erga haleellaa Israa'el naannoo dhaabbata eegumsa fayyaa kanatti xiyyeeffachuun raawwatteen namoota hedduun ajjeefamuu isaanii himamee boodaadha. Hospitaala Kamaal Adwaanitti itti gaafatamaa kutaa narsii kan ta'an Idil Sabaa akka himanitti jimaata darbe sa'aatii tokko irratti humni waraanaa bulchiinsi hospitaalichaa akka dhukkubsattootaa fi hojjettoota gara mooraa isaatti baasuuf daqiiqaa 15 kenneera jedha. Itti dabaluunis loltoonni Israa'el hospitaala keessa seenuun dhukkubsattoota hafan humnaan keessaa baasaniiru. Waraanni Israa'el jimaata darbee waaree booda naannoo hospitaalichaa kan bakka shororkeessummaa Hamaas jechuun shakkan opereeshinii geggeessaa wayita jiran himameera. Loltoonni Israa'el osoo opereeshinii hin jalqabin dura namoota nagaa dhukkubsattootaa fi hojjettoota yaalaa jiran nagahaan akka baafaman haala mijeessuu isaanii himaniiru. Haa ta'u malee dhukkubsattoonni kunneen kanneen garamitti akka geeffaman wanti beekame jiraachuu baatullee jalqaba torban kanaa qondaalli Israa'el tokko namoota hospitaala Kamaal Adwaal keessa jiran gara hospitaala Indooneeziyaa dhiyoo jiruutti geggeessuuf himaniiru. Hospitaala Indooneeziyaa mataan isaa ammoo guyyaa kibxataa darbee waraanaan marfamee jiraachuun himame. Dr. Sabbaa dhukkubsattoonni kutaa ICU keessa jiran koomaa keessa jiraachuu isaanii fi maashiniin deeggarsa qilleensaa barbaadan waan jiraniif sosochoosuun kun balaa keessaa isaan galcha jechuun sodaa qaban himaniiru. Waraanni dhukkubsattoota asii fi achi daddarbuun itti fufuun kan yaaddesse isaan konkolaattota adda addaa isaan barbaachisus isaaniif kennuu diduu isaanii gabaaseera. Raashaan xiyyaara Azerbaajaan kufee caccabeef itti gaafatamtuu ta'uu malti jette US. Kufee caccabuun xiyyaara kanaa fi namoonni 38 ittiin du'aniif odeeffannoo dursaa Ameerikaan qabduun Raashaan itti gaafatamtuu ta'uu akka dandeessu agarsiisaa jedhan. Dhimmicha irratti ibsa dabalataa kennuu baatanillee Ameerikaan qorannoo balaa kanaa irratti taasisuuf deeggarsa kennuuf hayyamuu ishee ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti himaniiru. Xiyyaarichi osoo galaana Kaasoyinaa keessa qaxxaamuruun gara Kaazakistaanitti balali'uutiin dura Cheecheniyaa qaqqabuuf yoo itti yaalutti humna qilleensa Raashaatiin itti dhukaafame akka kufe nan amana jette Ameerikaan.
Kireemliin dhimmicha irratti yaada kennuu irraa of qusatuun ejensiin siivil aaviyeeshinii Raashiyaa garuu haleellaa dirooniiwwan Yukureen naannichaatti raawwataniin haalli Chichiniyaatti argamu baay'ee walxaxaa ta'uu himaniiru. Kirbiin akka dubbatanitti mallattooleen balaa marsaa duraa Ameerikaan argatte kan suuraalee xiyyaarichaa bal'aa tamsa'e sana alatti jechoota Waashingitan kana poosti godheen dubbataniiru. Ogeessonni aaviyeeshinii Azerbaaijaanitti argamanii fi kan sirni GPS xiyyaarichaa qunnamtii akka hin goone dhorkamuu fi misaa'ila raayyaa ittisaa Raashiyaatiin dhukaafameen miidhaan irra qaqqabu amanu. Azerbaijaan ifatti Raashiyaa himachuu baattulleen ministeerri geejjibaa biyyattii garuu xiyyaarichi yeroo jalqabaatiif qubachuuf yeroo yaalutti giddugalummaa alaatiin keessaa fi alaan miidhaan irra gaheera jechuun himaniiru. Raashiyaan Naabiyeev imaltoonni lubbuun hafan hundi garaagarummaa tokko malee xiyyaarichi osoo samii keessa balali'aa jiru yeroo 3 sagalee dhoohinsaa dhagahuu dubbataniiru. Itti dabaluunis namoonni qorattoonni meeshaalee waraanaa akkamiin yookaan rookeettii akkamiin akka itti rukutanis qoratuu himaniiru. Tiraamp manni murtii olaanaa biyyattii dhorkaa tiiktookii irraa akka tursiisuuf gaafatan. Pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp furmaata siyaasaa irratti hojjetaa jiraniif manni murtii olaanaa biyyattii dhorkaa tiiktookii irra kaa'uuf ture akka tursiisuuf gaafataniiru. Abukaatonni isaanii guyyaa jimaataa mana murtichaatiin Tiraamp tiiktookii dhorkamuu mormu yeroo aangoo qabatan rakkoolee jiraniif furmaata siyaasaa fayyadamuu barbaadu jechuun yaada isaanii kennaniiru. Manni marichaa silaa ammajjii 10 bara 2025 abbaa qabeenyaa miidiyaa hawaasaa kanaaf lammii Chaayinaa kan ta'e Baayitiidaas dhaabbata kana akka dhaabbata Ameerikaa ta'ekkootti akka gargaaru yookaan ammoo gaafa ammajjii 19 dhorkaan akka irra kaa'amuuf falmii dhagahuuf jira. Kunis guyyaa Tiraamp aangoo itti fudhachuun guyyaa tokko dura waan ta'eef akka dheereffamuuf gaafateera. Aangawoonni Ameerikaa fi qaamoleen seera tuman tiiktookii fi abbaan qabeenyaa dhaabbatichaa mootummaan Chaayinaa waliin hidhata qabu jechuun yoo himatan dhaabbatichi garuu kana haalee jira. Himannaan aappii TikTok kan US keessatti fayyadamtoota miiliyoona 170 qabu kanatti koongiransiin baatii eblaa keessa akka seeraatti kan raggaasise yommuu ta'u, pireezidaantii Joo Baayidenis seericha mallatteessuudhaan seera kana akka raggaasisuuf himaniiru. TikTokii fi Baayitiidaas seericha mormuun himannaawwan garaagaraa kan dhiyeessan yoo ta'u, kunis bilisummaa dubbachuu Ameerikaa balaarra buusa jechuun falmaniiru. Hanga ammaatti qaamni dhaabbilee kanneen nan bita jedhee dhiyaate sababii hin jirreef carraan cufamuu appichaa harka mana murtii olaanaa Ameerikaatti kufeera jechuun dubbatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun ammaaf qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.